السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت هردفتوت جالتمتوت چانالي غاچن اسلاما الحمد لله. هر اسكنو سغنتا براك بنجر سغنتان كنس سغنتا وللوتي وللو متى درني سيدا يا جرو لفراجت وللو كان ولين كان اسني ولين ترو ان ابليس كيسن امران جهاد يا جرو لفرا جرو كنتراتاتي جريني لفرا دمون شهين أفو of daganus har'a hedduun osoo fiiguu naaf dabarti jedhee duuti isa fuuti gaafa rabbiin jedhe kan qabeenya hore tabba meeqa bahee laga meeqa bu'ee osoo hin nyaatin meeqa biraa du'ee naaf dabarti jedhee meeqa biyyaa ba'e kan karaatti hafee soorallaattii ta'e kan biyyaa baqate cunqursaan jabaatee meeqa karaarratti kan galaanni nyaate meeqa karaarratti kan galaanni nyaate dirqamni jireenyaa kan biyyaa fageesse anaaf ahlii isaatti kan garaa jabeesse lakkaawwameen dhumu kumaaf kumaatamaa jireenyi lafarraa gabaabduudha silaa jireenyi lafarraa gabaabduudha silaa meeqatu rakkatee karaarratti ba'e harka namaa laaluun carraa isaa ta'e inni kaan dhibamee sireerratti hafee fedhii isaa malee halkan guyyaa rafe kun agartuu dhabee itti dukkanaa'ee kan halkaniif guyyaan itti wal qixxaa'e kun dhageettii dhabee mallattoon dubbata kun mataa dhukkubsatee ofiimaan dubbata kun ilkaaniin kolfaa keessatti gubata ilmaan baay'ee horee kun waliin rakkata ilmoota isa dhabee kun rabbiin kadhata ilmaan baay'ee horee kun waliin rakkata ilmoota isa dhabee kun rabbiin kadhata ayyaa jiruu lafarraa qormaanni kee danuu naaf dabarta jedheen si eegeera anu atoo gabaabduudha dhiisinan rakkinii rakkinaaf gadadoon osoo nan argini anoo deemuufan jira yeroodhaaf taphadhee rabbiin na gargaarraan xiqqoo daldaladhee siinqii guyyaa boruu harkatti qabadhee anoo deemuufan jira yaabbadhee bidiruu yeroo xiqqoo kanaaf nan rakkin yaa jiru akkanaaf laaffisuuf rabbii koo kadhadhee waanan isa bira dhaquun harkatti qabadhee sillee hin daganne yaa jiruu aakhiraa dabaree eeggadhee anoo dhufaan jira amnee naaf laaffisi rabbii kootiin jedhee fuula gammachuutiin si wal arguun fedhe jireenyi addunyaa hammam yoo jabaatte filannawwan hedduu ilma namaaf laatte kanuma dadhabee kunoo ilmi namaa jireenyi aakhiraa filannoon ishee lama milkoofnaan jannataa hasaarraan ibiddaa fudhachuun dirqama akkam gootee diddaa jireenya lafaatiif namni dhabe sabrii akkamiin danda'a gaafas guyyii cinqii qabrii siraat dabalatee hisaabaaf miizaanni gaafa harka bitaatiin kennameef kitaabni wayisheenaa koo jechuun gaabbee qubaaf nyaataa mee osoo si ta'e gaafas akkam taataa inni akka kootii kan diliin faalame abdii hin kutu rabbii yoonaaf araarame inni akka kootii kan diliin faalame abdii hin kutu yoo rabbiin naaf araarame obboleewwan walaloon keenya kana fakkaatti yoo isinitti tole like share subscribe gochuun nu waliin dhaabbadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.